Ariifaataniif wanti hundumtuu tasaa hin ta'u. Mul'anni ofii gooftaadhaan malee namaa milkaa'u. Iddoo Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani obsitaan siigaa yaa Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani. Si malee firri gaariin hin jiru osoo siin taane eenyuree dhibbina koo kan furu argeera kaleessa hundumaayyuu addaan baafadheera seenaa kan jijjiiru si malee kan biraan eessa jira si malee kan biraan eessa jira obsitaan siigaa yaa Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani. Inaarifadhu guyyaa fedha kee hundumtuun ta'a Elshaadaay barruun kee guutuu hundaa danda'a hundumaas baree qixxeen gooftaa koo tasaayyuu hin jiru yeroo rakkinaa isa duwwaadha kan nama furu. Isa duwwaadha kan nama furu obsitaan siigaa yaa Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani. Ariifaataniif wanti hundumtuu tasaa hin ta'u. Mul'anni ofii gooftaadhaan malee namaa milkaa'u. Iddoo koo dhiisee eessayyuu deemuun ansi gadda eebbifamuudhaaf hanga dhumaatti cimee nabbadha. Hanga dhumaatti cimee nabbadha obsitaan siigaa yaa Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani obsitaan siigaa yaa Waaqayyo abdii guddaadhaani si duwwaan hafuuyaa si filadheera waan hundumaani. Ayana kan godhamte dubara keessa dhagaate.